Yeroo jalqabaaf namni addunyaa kana irra jiraachuu yeroo jalqabu maallaqni gonkumaa hin turre. Namoonni meeshaa wal jijjiiranii jiraatan qotiyyoo kanneen midhaan fudhachuu, uffata kanneen nyaata argachuuf sirna wal jijjiirraa meeshaa yookaan ammoo barter system sirna jedhamu fayyadamuu turan. Garuu adeemsa keessa meeshaa hunda wal jijjiiruun rakkisaa akka ta'e hubatan. Kanaaf namoonni warqii fi meetii akka maallaqaatti fayyadamuu jalqaban. Warqiin gatii qaba, hin manca'u. Namoota hundaaf baay'ee amanamaadha. Kanaaf waggoota dheeraaf warqiin akka maallaqaatti addunyaa tajaajile. Haa ta'u malee ammas rakkoon guddaan tokko ni uumame. Innis ammoo warqii baachuu fi eeguun baay'ee rakkisaa ta'e. Kanaaf rakkoo kana furuudhaaf mootummoonni waraqaa maallaqaa yookaan ammoo fiat manii uuman. Namoonni warqii baachuu dhiisanii waraqaa salphaa kana fayyadamuu jalqaban. Garuu jijjiiramni kunis hin dhaabbanne. Ammas addunyaan gara dijitaal deemuu jalqabde. Maallaqni immoo gara elektiroonik manii jijjiirame. Har'a namoonni bilbila qofaan maallaqa dabarsu. Aappii akka Ibir, Teeleebirrii fi aappiiwwan baankii fayyadamuudhaan sekondii muraasa keessatti maallaqa walitti dabarsu. Garuu seenaa maallaqaa keessatti jijjiiramni kun ammallee hin dhaabbanne. Amma immoo addunyaan gara jijjiirama guddaa biraa deemaa jirti. Maallaqni haaraan tokko dhufeera. Kan mootummaa tokko qofaan hin to'atamne, kan addunyaa guutuu walitti hidhu. Innis ammoo kiriptoo kaaransii jedhama. Garuu maallaqni kiriptoo akka maallaqa duraanii miti. Fayyadamuun hubannoo gadi fagoo barbaada. Teknoolojii isaa beekuun, carraa inni kan nu hubachuun, akkasumas balaa isaarraa of eeguu barachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas kiriptoon yeroo ammaa qofaaf osoo hin taane maallaqa eegaree ta'uu danda'a. Kanaaf koorsii kiriptoo kaaransii guutuu afaan oromootiin qopheesseera. Koorsiin kun maalummaa kiriptoo irraa eegalee akkamitti akka itti fayyadamnu, akkamitti invest akka goonuu fi akkasumas akkamiin dogoggora tokko malee waliif dabarsuun akka danda'amu, akkasumas balaa isaarraa of eeguu dabalatee mara isaatu koorsii kana keessatti wal dura duubaan qopheesseera. Yoo ati dhaloota teknoolojii kana hubachuu barbaadu ta'ee fi yoo maallaqa eegaree barachuu barbaadde koorsiin kun siifi. Imala kiriptoo kaaransii amma waliin haa jalqabnu. Koorsii kana guutuu isaa eegaluudhaaf jalqaba irratti weebsaayitii keenya irratti gadhiifamee jira. Karaa salphaadhaan biraawusara keessan kamiyyuu ni seentanii Chrome yookaan ammoo biraawusarii kan barbaaddan tokko ni seentanii. Fakkeenyaaf an Chromeen fayyadamaa, Chrome ni seenaa. Sana booda gubbaa kanarratti akkuma agartan iddoo sarchii jedhamu kanarratti weebsaayitii keenya sarchi godhuudhaan ni seentanii. Warri amma dura fayyadamtanii jirtan ni beektanii, warri haaraa taatan ammoo haalaan amma isin garsiisu kanaan seentanii jalqaba irratti iddoo sarchii jedhamu kana filachuudhaan gubbaa kanarratti tipulse.com jettanii ni seentanii, tipulse.com yookaan ammoo tipulse.com jettanii haalaan amma isin garsiisu yookaan ammoo iskiriin irratti isin kaa'u kanaan ni seentanii. Jalqaba irratti gaafa seentan kallattumaan weebsaayitii keenya keessa isin naqaa. Weebsaayitii kana keessatti ammoo koorsiiwwan hedduu gadhiifnee jira. Guyyaa irraa kan gadhiifame immoo akkuma agartan koorsii kiriptoo kaaransii viidiyoo 40 olii fi akkasumas moojila 10 ol kan of keessatti qabateedha. Karaa salphaadhaan eegaluudhaaf maal gootan, jalqaba irratti weebsaayitii gaafa seentan iddoo sign up jettu kana ni mazaggabatanii isa kana seenuudhaan informationii keessan, maqaa keessanii fi akkasumas iimeelota keessan haala armaan gadii kanaan ni guuttanii paaswordii jala kanarrattis paaswordii mataa keessanii tan gonkumaa hin irraanfanne iddoo lamaanittuu iddoo wal fakkaatatti ni guuttanii karaa salphaadhaan sana booda informationii keessan erga guuttanii register godhachuudhaan ni seentanii sana booda gaddeemuudhaan koorsii keessan kallattumaan eegaluu ni dandeessanii iddoo start hirjoo kana filachuudhaan kallattumaan koorsii keessan eegaluu ni dandeessanii iddoo barbaaddanii fi yeroo barbaaddanitti barachuu ni dandeessanii. Koorsiin kun moojila 10 keessaa qaba. Akkasumas viidiyoolee hanga 40 olii qophaa'ee jira. Viidiyooleen kun ammoo koorsii kiriptoo kaaransii guutumatti jalqabarraa eegalee hanga dhumaatti qophaa'ee jira. Kana booda iddoo barbaaddanii fi yeroo barbaaddanitti barachuu ni dandeessanii. Yaadas ta'ee gaafii kamiyyuu qabaattan ammoo asiin nu qunnamuu dandeessan karaa waasaapii keenyaa kanaan nu qunnamuu dandeessanii. Warri biyya alaa jirtan kafaltii teessan karaa PayPal yookaan ammoo karaa Mastercardtiin kafaluu ni dandeessanii. Yoo biyya keessa jiraattan ammoo warri PayPal hin qabne maal gootan karaa waasaapii keenyaa kanaan nu qunnamtanii asiin ammoo haala isinii mijeessinee koorsiin akka isiniif banamu goona. Carraa gaarii.